Shama, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Gaara Qaawwaa Studio. Kun sagantaa Gaara Qaawwaa Studio. Sagantaan Gaara Qaawwaa Studio qophii imaltuu torbee qabatee isiniif dhiyaatee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ጋራ ቃዋ ስቱዲዮ ፕሮግራማችን በሰላም መጣችሁ። እያያችሁ ያላችሁት የጋራ ቃዋ ስቱዲዮ ፕሮግራም ነው። እስከ መጨረሻ ፕሮግራማችን አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። የጋራ ቃዋ ስቱዲዮ ፕሮግራማችን በሳምንት አንድ ቀን ሰኞ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት ጀምሮ እስከ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ስለምተላለፍ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። kabajamtoota jaalatamtoota keenya kan daawwachaa jirtan Gaara Qaawwaa Stuudioodha. Har'a qophii imaltuu torbeedhaan adeemsifamtu irratti keessummaa addaa qabannee jirra. Keessummaan keenya kanarraa ammoo Boonsaan eenyudha? Boonsaan eenyu jettanii na gaafattanii Boonsaan Ahmadi nama Oromoo irraa dhalate tokko godina Baalee bahaa aanaa Sawweenatti dhaladhee ganda Killisaa Xaawii jedhamtu naannoo daangaa irratti dhaladhee ulfaadha akkasuma Boonsaan kana jechuudha. Gabaabatti Boonsaan bakka nagaan gara istuudiyoo keenyaa dhufee gaaffii deebii nuuf kennuudhaan qophaa'uu baay'ee galatoomaa jechaadha. Gaaffiin keenya kan jalqaba akkuma gartee asirratti ka'ee ture. San jechuun Boonsaan jechuun dhimma eenyu akka ta'e daawwattoonni keenya hubatan jedhee abdii qaba. Boonsaan qabsoo uummata Oromoo waggoota dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture maal fakkaata yoo ta'u qabsoon gaggeessaa turtan qabsoon akkasuma uummanni Oromoo gaggeessaa ture maal fakkaata asiin dura jechuudha. Ulfaadhu galatoomii qabsoo uummanni Oromoo bara dheeraa gaggeessaa ture nu dhaloonni duubaa kuni abbootii keenyarraa fakkeenya fudhataa turre qabsoon Oromoo tun bara dhaloota irraa jalqabdii bara dhaloota Oromoo irraa jalqabdii uummanni tokko yeroo dhalatu hin falmataa yoo hiree dhabes hin falmataa yoo biyyaafis dhabes hin falmataa. Nuti jenereeshiniin gara boodaa kun warruma nu dura laalaa guddanne akka Jeneraal Huseen Buneefaa, Jeneraal Waaqoo Guutuufaa, Jaarraa Abbaa Gadaa akkasuma Taaddee Birruufaa isaan laalaa waan guddanneef isaan dhagaa waan guddanneef nuuf daandii nu dura qabsoo saaxee jira waan ta'eef warra jenereeshinii booda dhufu kan hedduu qabsoon nu biratti nu dhibdu bu'aatii keessa warri bahee xixxorree qabsoo nu saaqe warra san waan taateef nuuf daandii marratti hirmaannee jirra. Warri qabsoo godhe yaa'u isaanii nulleen akkuma warra isaanii san fakkeenya irraa fudhannee qabsoo Oromoo kana keessatti gahee xiqqaadha namni bahu uummata fi jajjabeessuu uummata fi tokko godhuu qabsoo hidhannoo irraa kaasee haga qabsoo marii karaa nagaa akka jennu warraaqsaa bara taree wayyaanee fonqolchiisan keessatti qooda qabsoo marii karaa nagaatti kan fudhanne san durallee qabsoo hidhannoo maanguddoo jala guddanne maanguddoo Baalee keessa turan keessattuu warra adda bilisummaa Oromoo biyya teenya turan keessatti jalatti guddannee maanguddoo kana akka biyya roobaa abbaa nagaa Jaarraa akkasumatti egaa amma maqaa dha'uuf namoota hedduu jira Baalee keessatti egaa iddoon nuti dhalanne daangaan sun ABO'nnuu fi abbaa jechuu dandeenya. Maaliif mana keenya galtii horii waliin tiksaa guddannee akkasuma hidhannoo hidhatanii waraanni kun naannoon daangaa kan keessatti dhalanne sun naannoo ammattuu qabsoo hidhannootiif hedduu gaariiti. Wayyaan illee wal falmataa walumatti dhukaasaa manuma galaniitu akkasitti waliin jiraachaa turre isaanuma jala guddannee bara boodallee anis itti dabalamee ture. Jecha keessa wantaan kutu osoo hin ta'in barri isinitti qabsootti makamtan. Fakkeenyaaf warroota kana jalatti gaafa isaan ijoollee jeetii yaada barri ittiin makamtan yoo qabsoo kanatti. Gara 94 haga 5 kana 3 irraa kaasee barootuma kana keessaa haga 5 fi 6 kana. Ayyee Boonsaa qabsoon Oromoo har'a eessa ga'ee jira? Qabsoon Oromoo yaa'u gaaffiin kee bareedaa. Yeroo amma jiru kanatti uummanni Oromoo daandii nuti irra deemnee dhufne daandii dheeraadha. Namoota hedduu as keessatti falmii kana keessatti ni jala wareegamee maanguddoo duriirraa kaasee haga bara jiru kanatti eessa ga'ee ka jennu wanni dhaabbatee xumurarra jiru. Maaliif haga ta'e tokko boqonnaan qabsoo Oromoo isteeppii duraan baroota tare wayyaanee keessa yookaan wayyaaneef booda isteeppii bara sana irra jiruu fi bara amma irra jiru tokko miti. Maaliif jenereeshiniin barate hedduu qabsoo Oromootii dabalee jira. Akkasumatti wayyaaneef irraa buqqisnee
booda bakka amma jirru tanatti bakki irra dhaabbannu yoo daandii wahii irra geennee jirra. Daandii sanirraa garamitti akka deemu garuu sabni hin beeka ta'e ture. Amma bakka kalee jirruu fi bakka irra jirru tokko miti jechuu barbaadetti. Amma fakkeenyaaf asirratti dargaggoonni Oromoo har'a keessa jiran yookaan qabsoo Oromoo keessa har'a jiran akkamitti ilaalta? Bakka kalee irraa kaane dargaggoo bakka kalee wal qabanii irraa kaane fi amma yoo ilaalu amma daandiin qabsoo Oromoo daandii haqaati. Bakkuma kaleessa jirti waan dhugaati. Waan namni nu jira dabareelleen godhaa ture. Bakka ammoo amma irra jirru akka sabatti namni hedduun calliseetuma taa'ee ilaala. Wacumaan argaa miidiyaa kanarraa jechuun bakka wacarra geenne bakkuma wacarra jirra geetii yaada. Bakkuma walitti dubbannee namni Oromoo kun afaan walitti tattaru. Achirra jennee yaada. Isteetii badaa amma irra jira garuu. Yeroo amma jiru kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo nama jiru bulchiinsa mootummaa Oromoo jechuun nama Oromoo ta'etu biyya bulchaa jira. Garuu qabsoon Oromoo ammas qaamni qabsoo barbaaduudhaaf deemu hedduutu jira. Fakkeenyaaf qabsoo bosonaa akkasuma qabsoo karaa nagayaa nama godhutu jira. Qabsoowwan kana keessaa fakkeenyaaf Oromoon ammas silaa maal ta'uu qabdi yeroo kanatti? Akka sabatti yoo qabsoo addunyaa kanarratti qabsoo sadii jira. Qabsoo marii nagaa jedhanii qabsoo poolitikaal paartii jira. Qabsoo hidhannootu jira. Qabsoo hidhannoo fudhannee amma akkuma Afrikaatti yookaan biyyoota biratti hagam takka qabsoon hidhannoo isteetii uummanni Oromoo amma irra gahe kanatti bu'aa qabdi jeellee warri itti amanee itti seene garuu bu'aa qabdi jee yaaduu danda'a. Garuu akka sabatti namni wal hidhatee amma kun bosona seenee yookaan bakka waliin dha'u yoo ka jiraatu taate bu'aa qabdi jeellee yaadu. Garuu maaliif afaan guutee waan hin jenne namni sun bu'aa qabdi jee qoratee itti amanee qabsoo qawweetti seene waan ta'eef. Garuu ammatti akka sabatti yoo ka taatu taate qabsoon hidhannoo amma nu barbaachistu. Akka sabatti yoo ka taatu taate uummanni Oromoo lamaan bakka bahee qawwee walitti dha'u kun hidhatee qawwee walitti dha'u hedduu hin barbaachistu. Karuma nagayaatiin yoo waliin furatanii waliin itti deeman bu'aa sabaati. Yeroo marii ta'uu qaba. Rakkinna jirullee marii keessatti yeroo furatan jira malee yeroo qawwee walitti dhukaasan hin jiru. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qoodni isin fudhatan fakkeenyaaf namni waan tokkotti yeroo seenu waan wahii sabaaf uumuu danda'a. Ilaalcha wahii ilaalcha gaarii saba keessatti uumuu danda'a. Bu'uura lafarratti waan tokko uumee saba agarsiisuu danda'a. Akkasuma wanni wahii kan inni sabaaf gumaachuu jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf wantoota akkasii keessa wanni addatti isin yaadatan kan addatti isin sochootanii jechuun qabsoo keessan keessa bu'aa argadheettanii isin yaaddan waa'uu saba kiyyaa bu'aa buusettanii isin yaaddan waan akkamiitu jira maal jira. Wanni jiru tokko waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu amma nuti hedduu warri jenereeshinii keenya akkuma reefu siin jeessan qabsoo keessatti hedduu rakkoon hin bal'atu. Maaliif daandii xurree qabsoo kana namoonni jajjabaan nu duratti seenanii nu saaqanii waan jedhaniif nuti warri amma jirru kun akkasuma rakkan. Garuu an akka sabatti an akka Boonsaa Ahmaditti qabsoo Oromoo keessatti yeroon qooda wahii fudhadha jiru tokkoffaa waan ani ofirraa eegu Oromoo tokko godhuu saba kiyya jaalachuu kutaan Oromoo addaan qooduu dhabuu naannummaa dhiisuu Oromoon takka ilmaan abbaa tokkooti. Wanni waliin dhabnes waan takka. Ani tokkummaadhaan uummata Oromoo barsiisuu fedhaa. Achi keessallee biyya waan an godhuu irratti yoo garte hedduu waama tokkummaati waan an godhuu. Gandummaan kun badee gara tokkummaa kanatti uummanni Oromoo akka seenu waan hedduu nurraa barangeefi yaada. Maaliif yeroo wayyaanii kan seenu sun keessatti namni qabsoo godhu nama muraasa. Ijoollee keessattuu nama muraasa asirraa haga Wallaggaa yeroo deemnu Harargee deemnu naannoo Gincii naannoo Arsii kana keessa bakka hedduu yeroo deemnu haga Sumaalee gahuutti asii Keeniyaallee yeroo itti arannoo jira. Fakkeen jabiin nuti yeroo sanitti waan goonu san mindaadhaan hin goonu. Maaliif namni mindaan nu kafalu hin jiru aarsaa fi kennaa kafallee yeroo itti rakkina uummata kennaa yookaan immoo gabaasa tokko birrii liqeeffannee kaardii namarraa bitannee yeroo itti gabaasnu jira. Maaliif garaa keenya laaluu dhabnee jechuudha. Beelofnee deemnee waan san akka galmaan gahu akka sabni Oromoo kun waliin dhufu akka jenereeshiniin kun gara qabsootti hirmaatee ka'u dhaloonni xiqqaan boodaa kun akka tokko ta'eef tahee ka'u. Qabsoo keessatti kutannoo hedduu wanni si barbaachisu. Qabsoo hidhannoo qofaa miti as keessatti rakkinni Oromoo kan akkamitti waliif fidda. Oromoo kan akkamitti tokko goota. Akkamitti ammoo waan kana addunyaa beeksisa. Rakkoo Oromoo bira ga'e akkamitti gara addunyaatti fidda. Wanni kun dhibaadha. Addunyaatti fiduudhaaf amma gabaasa dalagaati jirtu kun yoo waan baay'ee si gaafata idiitii qaba.
deebitee ganaa birrii si barbaachisaa ganaa guuttee ijiit gootee laffaatee kompiitara keessa baastee gara fuula miidiyaatti ergite jechuudha. Wanni kun marti salphaan hin dhufu. Akkasumatti osoo kafaltii nama tokkorraa hin qabne qabsoo godhaa turre. Ufumaa kenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo sanitti qabsoo isin gochaa turtan qabsoo hidhannooti. Akkuma beekamu yeroo sanitti diinaa wal waraanan jechuudha. Waraansi yeroo sanitti qabsoon barbaachisu qabsoo nagaa osoo hin taane qabsoo hidhannooti. Amma immoo qabsoo karaa nagayaa siyaasaaf dimokiraasii hawaasa fiduudhaaf qabsoo karaa nagayaa kan akkamitti ilaaltan isin jaalgoonsaa biratti qabsoon karaa nagayaa kun maal fakkaata? Qabsoo karaa nagayaa jechuun waan ifaadha, waan bareeda. Garuu namni biyya tanaa yookaan namni Afrikaa kun Itoophiyaa kun qabsoo abbuma taheeyyuu jaarmaa siyaasaa tahee mootummaas tahee qabsoon karaa nagaa uummatallee barbaachisaa, mootummallee barbaachisaa, paartii mormitullee barbaachisaa jechuudha yaada. Garuu hagam takka wal fudhatee uummanni kun jaarmaa siyaasaa tahee mootummaas tahee wal fudhatee waliin gattaa'ee caayaa uumee wal mari'atee rakkoo siyaasaa ta'e jirtu karaa siyaasaatiin laalee walii furuu danda'a ka jennu yeroo hedduu Itoophiyaa keessatti hin argina danqaadha walii. Maaliif eenyu biraa danqaan akka dhufe nuun galu. Kun warra mootummaa jaa, kun jaarmaa siyaasaa jaa, isaantu waan nu jenne didan humna fiitii ol waa qabatan jedha. Kun ammoo silaa barbaachisummaan isaa gadi taa'anii akka sabatti keessattuu sabni Oromoo jaarmanni siyaasaa Oromoo keessa jiru mootummaas dabalatee namni jiru sababa waliin gattaa'ee maratee rakkoo siyaasaa kan jiru waliin furanneef annaan galu akka boonsatti. Maaliif waan yeroo nuti irra jirru tun yeroo gadi teennee namni wal mari'atee yoo rakkinni jiraates keessoo fi mootummaa keessa jiraate keessoo jaarmaa siyaasaa keessa jiraate nama waliin gattaa'etu uummanni Oromoo maal jedhee uummata. Fagaarti kagatteettitu hudduu waliin gatteettitu rakkinna jiru san argee furuu danda'a. Walitti dhufanii yoo waliin gattaa rakkinna tokko furuu danda'a. Maaliif rakkinni hin furamne jiru hayyuu qabdi biyyi tuni nama barate qabdi beekaa hedduutu jira jaarsa araaratu jira. Keessattuu uummanni Oromoo waan uummata mararraa adda godhu sirna gadaa sirna bareedaa qaba. Sirna nama hundumaafu tokko nama godhuu danda'u. Kanaafuu maaliif akka isaan hiree kanatti fayyadamuu didaniif naan galma fayyadamte. Ayyee maaltu qabsoo Oromoo gufachiisaa jira? Ka qabsoo uummata Oromoo gufachiisaa jiru yoo qabsoon akka sabatti sabni tokko yeroo qabsaa'u galma barbaadu qaba, galma itti deemu qaba. Wanni isa gufachiisu alagaa tahee takki ammoo warri biraa biyya kan keessarraa fudhatuuf yoo si waraan keessoo tahee hiree ati qabdu sirraa fudhatu biyyumaayyuu ta'e yoo sitti qadeemu taate kun gufu. Inni biraa ammoo akka sabatti yoo uummanummaan kan kee kun wal dura dhaabbatee wal sakaalee kan wal kuffisuuf deemu taate kunis sakaallaa jeetii yaada. Qabsoo kanaaf gufuu jeetii yaada. Wanni gufuun qabsoo keessatti dhufu heddumatu jira. Keetirraan dhufaa, gama alagaatiin dhufaa, gamoota hedduudhaan gufuun dhufuu danda'a. Kana keessa uummanni Oromoo keessumatti ilaallatuu qabanii isaaf danqaatu ammatti. Amma fakkeenyaaf qabsoo Oromoo kana keessatti hawaasni biyya keessaa fi biyya alaa waan gumaachuu qaba. Durirraa kaasee hanga ammaatti waan gumaachuu fi waan gumaachuu hin qabne kan gumaachillee ni jira. Waan gumaachuu silaa qabu irraa eegamullee ta'ee gumaachiin jiraachuu danda'a. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru qabsoo Oromoo fuulduratti ceessuudhaaf jijjiirama daran fakkeenyaaf amma yeroo nama jiru kun jijjiiramni dhufee jira. Haa ta'uutii akka hawaasni barbaadullee ta'uu baatu jijjiiramni dhufee jira. Jijjiirama kana itti fufsiisuudhaaf wantoota irraa hanqata waan irraa kallattii gartee biyyi barbaadu. Hanqina kana furuudhaaf warri biyya keessa jiruu fi biyya alaa jiru maaltu hojjechuu Okkoo gaaffii bareedana gaafattee uummanni hawaasa biyya alaatii biyya keessa jiru qabsoo godhu keessatti yoo damni ofii kan dhufu taate jaarmaa siyaasaarraa tahii mootummaarraa tahii damni ofii yoo kan jiraatu taate uummanni taa'ee ilaalaa jira waan ta'eef bu'aan kun kan uummata kanaati waan ta'eef mootummas uummata kana keessaa beeku uummata kanaati jaarmanni siyaasallee uummata kanaati. Rakkinna jiru lamii jiru kana mootummaa bira jiraates jaarmaa siyaasaa bira jiraates uummanni qajeelchuu daandii irratti deebisuudhaaf shoora guddaa qaba. Taa'ee ilaaluu osoo hin tahin gama tokko goree gama tokkotti dhiibuu osoo hin tahin taa'ee walqixxummaadhaan laalee ijoolleen tun teennata biyya bulchaa jirtus alaa falmitus kenna biyya alaa keessa warri jirus. Kana lamii ilaalee rakkinna jiru kana yoo gatteessisee akka isaan furatan rakkoo jiru kana galma uummanni Oromoo barbaadu sana. Rakkinni dhufu as keessatti kufaatiin jiru
gara lubbuu namaatiin tahii waan saba kana keessatti walumaa gala biyya kana keessatti ta'u oolchuudhaaf uummanni gahee guddaa qaba. Taa'ee ilaaluun qaba. Dhiibee walitti fidee wanni kun akka sirraatee galma fi barbaadu san gahu godhuuf shoora guddaa qaba. Taa'ee ilaaluun qabuudha na gabaabadanii. Wantoota kana sirreessuudhaaf fakkeenyaaf waan jiru kana sirreessuudhaaf wal dhiibdee jiru kana sirreessuudhaaf taa'ee ilaaluu osoo hin taane waa kallattii barbaadu qofatti dhiibuu osoo hin taane kallattii hawaasni barbaaduun mariin barbaachisa jechuudha. Ayyee daangaa Oromiyaatiin wal qabatee daangaan Oromiyaa bakkoota hedduutti jeequmsa keessa turte yeroo ammallee bakka muraasa kan nagaa hin qabne jira. Fakkeenyaaf naannolee Somaaleetii fi Somaalee Itoophiyaatiin wal qabatee akkasuma naannoo Oromiyaatiin daangaa irratti jeeqamsi daangaa ni jiraata ni mul'ata. Inni kun dhimma siyaasaaf hojjetamaa jiru jettanii yaadamoo wal'ifannaa lafaatii immoo maalirraa ka'uu danda'a jettanii yaaddu? Okay, bareedaa waan gaarii na gaafattaanis nama gammoojjitti dhaladhee hedduu itti kaleennan waa'ee daangaa kana himan beeka. Waa'een daangaa kun waan ammaatiin waan yeroo dheeraati maaliifi abboota keenyarraa kaasee daangaan Oromoo dhiibama. Fakkeenya lafa sikkoo mandoo amma daangaan isaa gara kallattii bahaa kanaan haga gaara roobarraa as uummanni Oromoo as dhiibamaatiin nuti ijoollummallee yeroo horii tiksinu yabbilee tiksinu kun lafa naannawa diidaa yookaan immoo lafa amma warri sallaa biyyoon kana qarsa allaatti achiin haga amma lafa amma warri laga hiddaa jiru kana amuyyuu dhaarii jenna haga goda soogdatti horima tiksuu lafan dur turre achirraa ka'e uummanni Oromoo akkuma waanti yeroo dheeraa ture abboota keenyarraa ture falmiin daangaa kuni gaara roobarraa kaasee haguma Oromoo dhiiban kaleessas godhe. Inni addaa wal dhiibaa duraan uummanni kun akkuma tiffattootatti wal dhiibu keessaa inni adda ka jennee ilaallu yeroo wayyaaneessa daangaan Oromoo akka saamamuuf taa'anii ilaalanii bocanii irratti hojjetanii wal waraansi akka naannoo daangaa kanatti uumame uummanni Oromoo kun daangaa kanarraa dhiibamee gara weestii kanatti gara gubbaatti akka dhufu. Amma fakkeenyaaf asirratti waan meeraa hafe jira. Daangaa Oromiyaa kan akka fakkeenyaatti yoo fudhate keessattuu baalee bahaa keessaa hara gurraattu jira, Qillisa jira, akkasuma qarsa allaattiitu jira, akkasuma amuyyuu dhaareetu jira. Lafa sun amma saba biraatiin maqaa biraatiin mogga'ee jira. Fakkeenyaaf bakki kun maalirraa ka'uudhaan sabni keenya achirraa ka'uu danda'e? Sabni keenya achi jiru hoo ammoo yeroo amma jiru kana haalli gartee biyya jiru maal ta'uu danda'a waan jedhamu asirratti kan agarruutti ni barbaada. Wal qabataa rakkoon daangaa akkuma reefu siin jee yeroo dheerarraa dhufee keessattuu bara wayyaanee kana kaasaan ittuma yaadamee karoorfateeti kamalla isaan godhaa ture daangaan Oromoo akka dhiibamu. Yeroo wayyaanee san keessatti beektaa muyyalirraa kaasee amma asiin qumbii bordoddeetti harargee taruutti dhiibbaa hedduu saamicha lafaa hedduu dhumaatii namaa hedduutti tahaa ture wayyaanee keessatti. Wayyaaneen akka istiraateejiitti fayyadamaa turan maaliifi qabsoo Oromoo tana akka Oromoon kun tokko hin taane akka uummanni Oromoo kun gara hundumaan biizii ta'u ibidda qabsiisan jechuudha. Ibidda ture yeroo san namni gara hedduun ibiddi itti jiru kun si yaadata. Akka hin yaadanne akka gara gabroomsaa tokkotti uummanni Oromoo qabu wayyaanee san itti fuula deemee namni ofirraan kuffisne gara daangaa kanatti ibidda qabsiisan. Dhiibbaa hedduutu gahaa ture. Haa ta'u lafa saamuun ammoo lafarraa nama buqqisuun akkuma ati waantu hara gurraa dabalatee naannoo Qillisaa dabalatee akka gaafa abdiin dhiilee uummata sana achirraa buqqise. Keessattuu naannoo Qillisaa dabalatee haga asiin naannoo Addeellee jalatti lafa jirtu kana Oroqaa Mudhiitiin gadi Addeellee gadi lafa jiran akkasumatti warra turre jiru jechuudha. Maaliifi irra dabranii bakka duraanii sammuu yaalillee akka fudhattu taate irra dabranii bakka Oromoo irraa dhiiban sanitti Oromoon deebi'u osoo hin ta'in ol dhufanii bakka biraatti akka lolli godhamee bakka biraarraa ati kaa'ata. Akka kaatiin duraan isaa fudhatee kanaafu bakka ati jettellee dhufanii uummanni tokko maal godha seetu namni waan kan keessirraa fudhate fakkeenyaaf Sumaaleen weerarti Qillisaa fudhataa. Akka ati Qillisaa san deebitee itti yaanneef maal godhuu qabdi ol dhuftee jaarrabba irratti lola sitti bana. Ati amma ka jaarrabba dubbattamoo ka Qillisaa dubbatta. Qillisaa kan isaanii gootee ka jaarrabba gatte Qillisaa gattu kama jaarrabba bakka ati jirti maal godhan akka ati ka duubaa ka dura irraa si kaasan san dhaqxeen falman asaan san dhufanii si tuttuqan jechuudha. Ati haga kaasaan si jalatti dhufan waan taateef kaasaan dubbatta malee ka olaan ka jalqabaa san yaadattu jechuudha. Kun amala polotikaa keessatti namni daangaa namaa dhiibu istiraatejii wahii ilaalee itti fayyadamaniitu yaada. Amma haareen amma jiru gama muyyala illee wanni kun sirrii miti. Maaliif
Gamachi aanu nama fakkeenyaaf fudhatte Garrii fudhatte Boorana fudhatte Gabraa Gujii fudhatte uummanni kun uummata obboleeyaniiti. Kudha tokko olmaan Booranaati. Sababni naannoo sanatti uummanni sun wal waraanuuf yoo politikaa wahii keessa hin jiraatin amma haga asitti naannoo shanitti deemee nuufi Keeniyaa jidduu bahuuf qophaa'u jechuun warri naannoo shanii kun ogaadinatti jalaan deemanii nuufi miidiyaa kana bahuuf jidduu seenu. Maaliif uummata Oromoo kun mee warri Gabraa Oromoodha, warri Gujii Oromoodha, warri Garrii kun qaammachi Oromoo asirra dhufu warra Oromooti. Haga achi mandheeratti qaba warra sun amma jechuudha. Hayyama fakkeenyaaf rakkoo daangaa kana wal qabatee osoo as bilan taate. Rakkoon daangaa kun seenaa dheeraa qabamu waanuma yeroo dhiyoo guyyaa keessaa kennu waan itti fufee yeroo dheeraa amata hedduu rakkoo daangaa kana ta'e jettanii yaaddu. Rakkoon daangaa Oromoo waan ammaatiin waan yeroo dheeraati. Kaabarraa yoo ka fudhatte taate gara wallorraa fuutee amma baha Oromiyaa kanatti rakkoon daangaa Oromoo dhiibantuun kallattii afran jiru. Waan ammaatiin waanuma duraan ture. Akkasitti beekan. Lammii Oromoo naannolee san keessa jiraata. Fakkeenyaaf bakkoota isaan irraa kaasan kan tarii namni Oromoo hafee jiraachuu mala. Fakkeenyaaf Qarsaa Allaattii Oromoo keessa jirtu tarii keessa jiraachuu mala. Akkasuma Ammayyaa Dhaalee keessa jirtu akkasuma Qilleensaan keessa jirtu akka naannoo keenyaatti hin jedhu. Bakkaawwan Oromoo keessa irraa kaate kana Oromoon achitti haftee haalli jiruu isaanii maal tajaajilanii yaaddu maal fakkaatanii tilmaamtu yeroo ammaa kana. Duriif yeroo Mallasaa yeroo Abdii Ilee san namni Oromoo kan Somaaliyaa keessa jiru keessattuu naannoo Ogaadin keessa jiru akkaadhaan lubbuu isaaniitiif qabeenya illee irra miidhangaa ture. Eega mootummaan jijjiirama kan Abiyyi Ahmad dhufe kun warri achi keessa jiru ka duraan miidhame irraa buqqee malee nagumaa jiraachaa ture. Haa taatu sochiin rakkinni uummata Oromoo kaagama baha daangaa kana keessa jiru as qofaa miti. Maaliif dhaabbataa miti haala biyya irratti deema yeroon rakkinni uummataa kun. Amma fakkeen yeroo dhihoo waa'ee galaanaatiin mootummaan Itoophiyaa dubbatan warri Magdashoo keessa jiru, warri Busaasoo keessa jiru, warri Kutaa Bultilaan keessa jiru. Fe'amee uummanni Itoophiyaa hedduun isaanii gara biyyatti tumamaa qabeenya biraa kuun ajjeefamaa kun dhiitamaa makiinota hedduudhaan yeroo fe'amanii ofirraa gara biyyatti ol deebisan gara. Rakkoon kun dhaabbataan yeroo irraa yerootti qilleensa wayii keessa amma ka yeroo dhihoo sun maaliif dhufee seera ka gara Busaasoo Bultilaan keessaa qabu kun uummata Itoophiyaanii kana warra ICC Sumaalee garee mootummaa Sumaaleetiin mormu kan uummata Musliimaa jiru ka shoroo keessaa jaansuu keessatti Daa'ish warra san keessatti lammiilee Itoophiyaa hedduu argine. Kanaafuu Itoophiyaan haala irraa fe'anii nurra haa fe'anii Itoophiyaan tun warra san keessa jirti jedhaniitti sababa san keessanii uummata Itoophiyaa hedduu isaanii ol fe'aa turan. Maaliif sababa politikaa qaba uummata kana fe'uun beektaa irra deddeebiidha. Siyaasa keessaa qaba. Haa ta'uuti immoo akka ammoo asirratti natti mul'atutti haasoo kanarraa kan argachaa jirutti mootummaa yeroo san biyya bulchu mootummaan TPLF fi wareera daangaa Oromiyaa irratti yoo raawwate keessoo isaatiin nagaa argadhaa waan jedhamu yaadeetu kana kan walitti fakkaate. Kanaafuu isaan maal seeta gama bahaa kana mootummaan Mallasaa qabsoo riphee lolaa Oromoo yeroo hedduu ka chaalenjii mootummaa gabroomsaa Oromoo kana gootu gama bahaa kanaan. Durirraa kaasee gaafa jaarraa abbaa gadaa waaqorraa fudhatee gama bahaa kanaan dhufa qabsoon hidhannoo kan mootummaa Addis Ababaa bulchuu kana weerara. Lafti tun lafa kalee qabsoon hidhannoo maaliif Sumaaliyaa kunillee hidda dhalataatiin warra Kuushiitii Oromoo kanaan walitti dhufanii garas deemanii qawwee kaasanii dhufanii na weeraran warri duris akkasitti aman. Kanaan wal qabsiisanii gama bahaa kana yeroo hedduu isaanillee uummata Oromoo kana biizii akka wanni hojii ifin jaarre akka jaarminni hojii qophaa'ee karaa saniin dhufu. Ogaadin keessalleetti bara Ogaadin immoo kanaa weerara hedduutti gaggeessaa turan nama hedduu irraa fixaa turan akkuma Oromoo godhan kanatti maaliif lafa kana wanni mootummaan humna qabu hundumaa itti raawwatee saboota jirullee walitti buusee biizii godhuuf wanni wahii naannoo sana kan seenu. Kana dhoorgu ittisuudhaaf maal godharree uummata lamaan akka achiin seenu Abaawus ta'ee Sumaalis ta'ee warra Oonee kan warri birallee hidhatee gara Sumaalee dhaqee qawwee fuudhee akka ol deebi'ee isaan kana waraan maal godhuu qabaree uummata lamaan daangarra jiru kana waliin dha'uu qaba. Haga uummanni sun ifii wal waraanaa jirutti jaarminni siyaasaa tokko naannoo sana seenuu hin danda'u. Istiraatejii isaanii qaba kana faana. Gaafa uummanni nagaa dhabee qaama biraa simatanii keessa kaa'anii nagaa biiroo bu'aa hin dandeenye. Siyaasaadhaan waan kana fayyadaman. Siyaasa fayyadaman. Amma fakkeenyaaf mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoodhaa rakkoo daangaa kanaan wal qabatee fakkeenyaaf asiin dura TPLFidha wanni akka tolaa ture.
Amma yeroo bulchiinsa keenyaa kana keessa illee wanni kun darbee bakka bakkatti ni mul'ata. Wanni kun mootummaan naannootii fi mootummaa federaalaa akkam godhuu qaba. Karaa kam yoo deeme hawaasni kun illee baraaramee rakkoorra mootummaalee nagaa argatee bilisoomu dandeettii nyaata warri walirra jiru kun. Keessattuu dhugumaadha mootummaa federaalaa mootummaan Itoophiyaa waan kana furuudhaaf gahee guddaa namni qabu isaan maaliif biyya bulchaa jiran waan ta'eef. Kana isaan qoftiin furuu dadhabullee osoo hin ta'in rakkoon Itoophiyaa kun kan gama daangaatiin jiru kun keessattuu bara wayyaaneen eega kaateen booda babal'ate. Gama kibbaa kana yoo fudhatte uummata kibbaa uummatuma Oromootii fi naannoo Amaaraa kana yoo fudhatte bakkoota hedduu naannoo Sumaalee qofaan chaalenjiin naannoo daangaatiin wal qabatu walitti bu'iinsi hin baay'atu. Uummata kalee jarri waliin buusanii waliin cafaqanii waliin balleessanii keessaa bahanii maqaalee galan kana deebanii uummata san walitti firoomsanii deebanii akka isaan nagaa argatu godhuudhaaf hamma ta'e tokko mootummaan yaalaa ture. Naannoo gamoo biyyalee kanaatiin kibbaa kanaas hedduu yaalaa ture haga ta'e tokko deddeebisaatuma turanii haa ta'u immoo akkuma isaan wal waraansi kun walitti yoo duubaa tuttuqaan hin jiraatin namni walitti obsa. Bakka walirraa fudhatisanillee kun irruma taa'aa kadhabeellee walumatti obsa. Maaliif karaa nagaa wal eeggatu karaa nagaatiin waan kana fudhadhee walii obsaan hin jira. Gama Oromoo kadhatamaa kenna naannoo daangaalee kana yoo godhan walii obsuu Sumaalee kanallee obsanii fi amma walumaan gabataa jiran yoo argitu taate magaalumaan illee dhuftee Sumaaleen gabaattee uummanni Oromoo illee gadi dhaqee gabatee deema. Maaliif walii obsan jechuudha. Yeroo walii kennanii deebinee walii nagaa taanee bakka sanarra jiraachuu dandeenyu takki ammoo isaan illee nu jala agarsiisanii bakka kalee irraa nu dhiiban san itti gad deebinee mootummaan nu araarsee nagaa argatuu mallaqanii nagaayuma jaalalaaf walii obsan. Deddeebi'ee wanni ka'u kun ammoo wanni biraa keessa jiraachuu dandeetti. Mootummaan kana laaluu qabaa naannoo daangaatiin waan hedduu sosochiin jiru kun yoo wanni duru keessa hin jiraatin deddeebi'anii ammallee wanni daangaa wanna akka walitti hin godhuun mootummaa istiraatiijii qabdu garuu mootummaan uummata kana walitti fidee firoomsee uummata kana tokko godhee bakkuma isaan irra jiranillee akka isaan waliin nagaa ta'anii waliin daldalatanii waliin jiraatan gochuu qooda guddaa qaba mootummaa. Ammallee uummanni haruma nagaatiin waan sana eeguu qabu malee wal waraansatti seenuu qabu jechuudha yaada. Rakkoo daangaa kana furuuf tumsi seeraa fi heeraa seedaa akkamitti hojiirra ooluu qabu? Akkaataan inni itti hojiirra ooluu qabu yoo tokkoffaa mootummaan bakka duraan tuqamtee jirturraa wanni biraa akka ittiin tarre gochuu daangechuu ka duraan ammoo irra jiran san mariidhaan uummata kana walitti kaleessee gama Sumaalellee gama Oromollee ka biraa dabaluu osoo hin ta'in kama duraan irra jiran san niyyuu wal mari'atee walitti kaleessee uummata kana isaantu bulchaa jira waan ta'eef uummanni kana walii firoomsee daangaan kun furamuu hin danda'a. Maaliif keessattuu gama horsiisee bulaa kanatti uummanni horsiisee bulaa kun sababa wal loluuf illee baay'een qaba. Maaliif horii uummata kunis horii tiffata kunis horii tiffata. Rakkoon waan isaan walitti buuse hedduun jiru waa wal fakkaataa qaban. Uummanni wal loluuf haqa qabu tokko fakkeen ammaan ati yoo horruu qabaatte ayyoon horruun qabu loon qabaatte loon kiyya sun horruu keetitti yoo sirraa duudan wali buuna jechuudha. Wal loluu haqa qabna jechuudha. Maaliif horii keettu horruu kiyya balleessa. Uummanni kun akkasiin kun gaala horata kun re'ee horata kun loon horata. Rakkoon uummata kanaan baay'atu. Yeroo sadii walitti bu'uu danda'a. Yeroon sadan maal takka bishaan dhabee bishaan barbaacha iddoo tokkotti yoo deemu taate sababa bishaanii walitti bu'uu danda'a. Yeroo xiqqaan booda yoo roobe immoo bishaan bakka hedduu jira waan ta'eef lolli sun addaan dhaabatee gara deemuu danda'a. Rakkoon uummata horsiisee bulaa kun waa yeroo dheeraa turuu miti. Yeroo qaba yeroo gartee sagalee dhabanii walitti godaananii bakka takkatti gara tokko roobee yoo gara tokko godaan sababa sagalee san walitti bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma rakkoo daangaa kanaa wal qabatee rakkoo daangaa sababeeffachuudhaan siyaasaaf yookaan immoo aadaa amantii fakkeessuun jira. Wanni kun erga gartee siyaasaadhaa fi waan kana siyaasaaf itti fayyadamuudhaaf mootummaan asiin dura waan kana lafa kaa'ee akka namni asirratti nageenyi hin argame taasise erga jenne amantaadhaa fi aadaan moo wal fakkeessuun jira daangaa kana lafa kaa'uu keessa. Fakkeenya amma daangaa gama bahaa kana yoo fudhattu taate uummanni Oromootii fi Sumaalee uummanni naannoo sanirra jiru amantii wal fakkaataa qabna amantii musliimaati. Naannoo sanirratti warri siyaasaa naannoo amantii wal fakkaattu jiru keessatti namni siyaasaa tokko amantii fakkeessee waa kaasuun itti ulfaata. Maaliif uummanni kun musliima namana uummata musliimaati. Amantiin biraan jirtu. Osoo amantiin biraa achi keessa jiraattu amantii godhanii uummata kana walitti kaasuu hin danda'an. Naannoo inni amantii godhee itti walitti kakaasuu warri siyaasaa hin danda'u naannoo amantii wal fakkaatti jirtu sana osoo hin ta'in
gara biratti taphachuu danda'a. Amantii wal faallaa. Amantii wal fakkaataa wanni aadaa fi amantii walitti bu'ee jiru kun dhimma siyaasaa qofa. Dhimma siyaasaa qofa. Amma gaafiin itti aanu dhimma bosonaatti wal qabata. Bosona amma fakkeenyaaf dhimma bosonaa fi lafa yookaan qabeenya mootummaatiin wal qabatee rakkoon osoo naannoowwan gaarreen baalee kana bakka garaagaraa bosona kan daangessantu jira. Ammallee gara fuulduraatti kan daangessu deemantu jira. Bosona kanaan wal qabatee rakkoon kun dagaaguu hin danda'a. Dhiibbaa akkamii qaba bosonni kun? Qabeenya mootummaa kun dhiibbaa hin qaba nageenya irratti. Maaliif haala qilleensaatiin wal qabatee bosonni tokko naannoo jiru yoo kabaju taate qilleensi iyyuu jijjiiramee uummata kana waan biraa godhuu danda'a. Bosona kunuunsuu keessatti mootummaan gahee guddaa qaba. Maaliif inni tiksa waan ta'eef faayidaa bosonni qabullee ka beeku mootummaadha. Maaliif nama barate waan taateef. Uummanni fakkeenya bara bosonuma gaarii kanaan faayidaa isaa wallaalu namni baratiin tokko fakkee faayidaa isaa wallaalee bosona kana mancaasu lola. Namni barate tokko ammoo bosona kana bu'aa isaa yoo isa dhabne ammoo maal taane saayinsiin qoratee waan beekuuf ni kunuunsa. Mootummaan kunuunsuu qaba. Bosona jechuun lafa jechuun gaarreen jechuun kan uummataati. Uummanni baalee yoo lammii uummanni baalee kunuunfatu qaba. Mootummaa qofa osoo hin ta'in qabeenya fi gaarri faaya fi bosonni faaya waan taateef akka yoo faaya kana balleessite akka nama huccuu qullaa bara huccuu ofirraa yaasee qullaa dhaabatu. Bosonni rakkoo dhiibbaa fidduu qabdu. Dhiibbaa fidduu qabdu bu'aa malee hawaasa tokko dhiibbaa fidduu qabdu. Ifiifuu kunuunsuu qaba hawaasa. Ifiiti waan ta'eef mootummaa caalaa hawaasni itti hirmaatee bosonni kun gaarreen kun akka kunuunsumamu irratti hojjechuu qaba. Naannoo kunuunsi hin gahin ifiifuu yaamee babal'isee bosona kana dhaabee eegdoo ta'ee fi nagaa bosonaa kana eeguu qaba jeetii yaadumman. Gaaffiiwwan asiin dura edda kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan kun Gaara Qaawaa Istuudiyoo jedhama. Sagantaan keenya immoo sagantaa qophii sagantaa Gaara Qaawaa Istuudiyoo irraa kan ta'u qophii imaltuu torbaanii fi obboleessa keenya qabsaa'aa Oromoo Gameessa Yaalboonsaa Amadoonni Goonee hanga ammaatti kan jiru jiru kana ammas hagana egaa waliin jennee booda yaada furmaataati. Wantoonni jiran kana yoo ta'u maaltu immoo furmaata ta'a waan jedhamuuf wanta tokko wajjin ilaalu ta'a. Asii achitti furmaanni bu'uura yookaan immoo tasgabbii ta'e maal ta'uu danda'a? Furmaata bu'uura fakkeenyaaf waan furmaanni bu'uura gadi dhaabbatu tasgabbii hawaasa keenyaa kan mirkaneessu maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Waan bareedina gaafattee keessattuu uummanni Oromoo akka sabatti akka saba keenyatti akka saba Oromootti waan hedduutu irraa eegamu. Maaliif abbaa biyya tanallee abbaa hiree kana ammoo bulchaa jirullee nama Oromoo keessaa bahe. Yeroo kanatti saba eenyu saba jiru caalaa nagaa biyya tanaa tiksuu keessatti rakkina jiru mariin furuu keessatti nama hammatuu keessatti uummata Oromoo shoora guddatu irraa eegamu. Bakki amma irra jiru tun akka sabatti murteessaadha. Bakka wal dhiibnee yookaan akka diinatti wal balaaleffannee wal kuffisuuf deemu osoo hin ta'in bakka wal qabannee rakkina qabnullee ifii keenya mana keenyatti gallee waloodhaan walitti himannee wal jalaa dhageenye gara fuulduratti deemne bakka sanirra bakki nuti jirru jechuudha akka sabatti jechuudha. Maaliif aadaan uummata keenyaa sirni gadaa uummanni Oromoo wal dhageessa. Diimokiraasiitti amanu waliin ajjeesu waliin balleessu waliin qoodu waliin arrabsu waan safuu ta'e tokko uummanni Oromoo in eeggata. Aadaa uummanni keenya kaleessa dhalootaan qabu san gadhiisnee waan hin taane hedduu arga. Sooshaal miidiyaa kanarratti namoota Oromoo guddaa gabbee waan arrabsu gara. Ka gandaa wal qoodu gara. Ka Harargeen maal eeguu gara. Ka Arsiin maal eeguu ka Wallagga maal eeguu gara. Aadaa kalee Oromoo keessatti hin waan safuu fakkeenya yoo ka fudhannu taate amma Arsiisi koomandoo ilmaan xummuugaa bareentooti. Shanan bareentummaa keessaa obboleeyyan keenya eessa jiran Morowwaa bareentoo Harargee warra jiru. Umbannaa bareentoo Harargee warra jiru. Qal'oo bareentoo Karrayyuu bareentoo gama Fantaallee warra jiru. Arsii nu jechuun shanan kana namni bareentoodha. Ilmaan abbaa tokkoo namni obboleeyyanii ka bareentummaan dhale jechuudha. Amma abbaan tokko dhale kutaadhaan wal baasee yeroo wal arrabsu waan ishee miti waan namni baratiin hin godhu waan akkanaa kana beektaa waan hedduu fokkataadha. Uummanni Oromoo waan fokkataa dhiisee saba kana waliif fiduu tokkoomsuu wal jaalachiisuu tokko ta'uu qaba. Nama tokko ta'etu hiree fi argatellee tiffatuu danda'a.
rakkinni isa keessa jirullee nama tokko ta'ee wal dhageeffatee wal waca dhiisee wal dhageeffatee tokko rakkinni isa keessa jirullee fudhatu danda'a. Akka sabatti waan hedduu namarraa eegama garuu waan hedduu san godhu gara fuulduratti ka jennu nama maraaf gaara. Amma fakkeenyaaf uummanni Oromoo rakkoo daangaa kanaa wal qabatee akkamitti furuu danda'a rakkoo daangaa kana yookaan ammoo akkamitti dura dhaabbachuu danda'a. Rakkoon kun haa xiqqaatu bakka bakka waan jiru uummanni Oromoo yeroo amma jiru kanatti kallattii kamii waan kana furuu dura dhaabbachuu qaba. Uummanni Oromoo daangaa fi cimsee ka dur caalaa dura dhaabbatuu qaba. Jabaatee maaliif ati jaarsummaa bari yoo siiraa galu yoo ati jabaattee humna sii gitu humna waan kee argattu saniin yoo ati jabaattee dhaabbatte waan kee san sii deebisa. Yoo ati kalaafattu taate kabiraattuu iyyuu hin deemanii ka duraan fuudhammaa sii deebisa. Cimuu qaba si daangaa ishii cimee dura dhaabbatuu qaba. Deeffatuu qaba daangaatti. Karaa nagaatti. Bakka karaa nagaa barbaachisu karaa nagaatti. Ammatti immoo karuma nagaatti irra barbaachisaadha. Mootummalleen seenee jaarma siyaasaa namni jiru kun uummanni walitti badee akka kaleessatti wal buqqisuu osoo hin ta'in karuma nagaatti walitti kalaawanii furuutu irra gaarii. Waan dhufee kamuyyuu dura dhaabbatuu qaba. Amma asirratti karaa nagaatiin furamuu qabaa jette yaadni ibsan. Garuu maqaa nagaatii fi maqaa tokkummaatiin daangaan kun yoo sarbame jechuun osoo jeequmsaaf waliin sarbamu ta'e jeequmsa sun akkas. Fakkeenyaaf maqaa nagaatii fi tasgabbiidhaatiin daangaan kun yoo ka sarbamu taate hawaasni keenya waan kana akkamitti ofirraa faccisuu danda'a? Daangaan karaa lolaatiin ta'e karaa nagaatiin ta'e in sarbama taanaan sarbamiinsi tokko. Ka lolaan sarbituu fi ka nagaan sarbitu adda addummaan qaba. In sarbama yoo in fudhatama yoo ta'e karaa nagaatiin yoo fudhattellee sarbamu qawween dhahin malee adumaan qawwee dhoofteef. Sarbamu kan jedhu kuni akka waliigalaatti karama fedheenu haa ta'u fedhee uummataatiin alatti daangaan dhiibanii si bakka san fudhatan taanaan sarbamee jaama malee karaa nagaa maati. Dhaloonni har'aa rakkoo daangaa kana irratti hubannoo qaba. Hubannoon dhaloonni amma jiru daangaa kanarratti qabu aan akka kiyyatti xiqqaadhee yaadu. Maaliif eega wayyaan jigsuuf uummanni Oromoo tokko ta'ee kaabaa kibbaa lafaa ta'e kana keessatti wanti hundi sooshaal miidiyaa kanarra jira. Wanni si jalaa dhukkatu hin jiru. Daangaa Muyyaaleen saamamu tahee, ka gama Baaleetiin saamamu tahee, ka gama Harargeetiin saamamu tahee, ka naannoo Wallaggaa fi Walloo fi yookaan ammoo Shawaatiin saamamu tahee daangaan Oromoo hundumaayyuu wanni nama jalaa dhukkatu hin jiru. Waan kan kee namni fudhatu yoo dur teekinooloojii walitti si fidee teettee arguu dhabdellee amma yeroo Wallagga saamamu ganama kana ifiyyuu anti yoo bantee miidiyaarra jiru. Wanni si jalaa dhokatu hin jiru. Muuxannoo bal'aa qaban. Wanni si argisiisu hedduu jira. Yoo beekuma teettee daangaa kan kee sarbamu itti ilaalte malee wanni muuxannoo hawaasni amma jiru kun yookaan jireenya amma jiru daangaa irratti rakkina daangaa Oromootiin dhufu irratti muuxannoon qabu wanni jennu hin jiru. Ka duriiti walada. Yoo beeka taanii ilaalan malee muuxannoo bal'aa arguu danda'anii muuxannoo bal'aa qabaachuu danda'u. Yeeyyaa. Akka fakkeenyaaf akka nama siyaasaa tokkotti daangaan Oromiyaa kuni gara fuulduraatti eegamuu qaba jettaa, ifamuu qaba jettaa kallattii kamitti ifama? Daangaan kallattii kamiinuu fakkeenya yeroo itti wal waraansan furatti illee jira. Amma biyyi tun biyya takka waan taateef daangaan Itoophiyaa yookaan immoo naannolee jiru kun wal waraansa caalaa karaa nagaatiin karaa obbolummaatiin yoo furameetu irra bu'aa qabaneeti yaada. Maaliif uummanni kun wal waraanee wal dhiigsee wal buqqisuu caalaa haqa walii ka walirraa fudhatisan hin beeka waan ta'eef uummanni Sumaalillee hin beekan uummanni Oromollee hin beeka. Waluma jalaa sissiiqanii walii kennanii wal deebisanii karaa nagaatiin wal danda'anii uummanni kun waliin dandalatuu qaba. Waliin baratuu qaba. Hortee kuushii wanni isaa wal waraansisee wal dhiibsu hin jiru. Obboleeyyan ilmaan kuushii keessaa Oromoon tokko Sumaaleen tokko. Wanni aadaa wal dhiibuu tana dhiisanii walii kalaawanii fiifuu waan fakkeenyummaa qaba. Waan fakkeenya uummanni kuushii kun uummata bal'aa yoo fudhatte jechuudha. Aadaa hedduu qaba. Afrikaa kana keessatti uummata jabaata. Torbaan ilmaan kuushii kun jechuudha. Wali siiqanii aadaa bareedduu qaban san walii qoodan amma akka kuyyetti sila akka boonsatti yuunivarsiitii warra kuushii jedhanii sila amma gama bahaa kana Sumaalee fi uummata Itoophiyaa kana jidduu funaanamee jidduu gama bahaa kanatti osoo aadaa warra kuushilleen keessatti baratamu. Obbolummaa warra kuushilleen keessatti baratamu.
aadaa akkasii san dhiifiifu wal dhiibanii wal ajjeesuu dhiisanii waan akkasii dagaagsuu qaban. Tokkoomanii waan hawaasa kana Waan tokkoof yaada furmaata bal'aa maaliif uummanni kun obboleessa tahuu wal bara yeroo sanitti maaliif yamu uummanni Oromoo uummanni Sumaalee bara adda addummaa baay'ee iyyuu qabu yoo ka fudhatu taate amma lakkoofsa tokko jennan lambar koo jara labo jetti jara nu lama jenna sadda nu sadii jenna afar nuti afur jenna shan uummanni kun tokko. Fakkeenyaaf wantoota akka jirbaa akka afaaraa kana akka bulchaa akkamitti ibsamne. Maraayyuu wal fakkaata bara fakkeenyaaf fudhatama dhagaa kan amma dhagaa jetti jedhu dhagaa jedhu aanan amma aanoo jetti aanan jedhu uummanni kun waan hedduudhaan walitti dhufa. Haasoo keessattuu tokko jechuudha. Tokko uummanni kun uummata warra kuushi uummata waa addaan dhalatee tuma addaan bahee daangaa godhatee addaan dhalatee tuma addaan bahee kun Sumaalee ta'e kun Oromoo ta'e malee numaluma abbaa tokkooti. Bu'aan isaa wal waraansa keessatti argatanii jiru fakkeenya an amma siin san waan uummata kana waliif fidu waan aadaa warra kuushi kana guddisu. Ififu yuunivarsiitiilee jijjigaa tahee gara moohittu dhaabbatee haariin warri kuushi keessatti wal baru aadaa fakkeenyummaa qabdu keessatti fidu godhuu qaban malee bakka wal dhiiban keessa jiru. Sagantaa keenya gara dhumaatti deemaa jira. Kanaaf as keessatti yeroo baay'ee haa ta'u qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabdan sooshaal miidiyaa irratti deemaa. Qabsoo Oromoo kana keessa yeroo waraanaa irraa qabee hanga yeroo qalamaan qabsaawanitti keessaa qooda qaba. Fakkeenya qabsoo Oromoo kana keessatti waan isin dagachuu hin dandeenye muuxannoo keessanirraa kan isin hin daganne akkasuma muuxannoon isin hin daganne kan kanan ta'uu qaba jettanii gabaabinaan saba keenyaaf ibsuu dandeettan hawaasa lafaa dhufa warra amma asirratti daawwachaa jiran akka ibsuu dandeettan muuxannoo keessan maali? Qabsoo Oromoo kanarraa maal argatta? Qabsoo as dura godhame keessatti muuxannoo nuti argannu salphumatti as dura qabsoo hidhannoo yeroo gaggeessaa turan san diina Oromoo san kuffisuuf warri nu dura yaale sun daandii dheertuutti fudhate. Muuxannoon daandii dheertuu warra sanii ilaallee achi as jiru hoo jenereeshiniin barate kun salphumatti as dhufee mootummaa abbaa irree qawwee qabu kana ofirraa fonqolchuu namni barate qalamaan. Tokko ta'ee saba kana kaabaa kibbatti tokko godhee akka mootummaan abbaa irree waggaa 70 60 dhaloota lakkoofsisee dhufe sun muuxannoo yeroo xiqqootiin akka inni kufu kan bara dabree keessatti irraa baratu dandeenya. Maaliif TPLF waggaa 27 ishiin turte kana yeroo gabaabaa keessatti as dhufee dhaloonni qubee jechuudha. Muuxannoo gabaabaa xiqqaa kana yeroo sanitti fudhatanii fayyadamanii abbaa irree saniif irraa fonqolchuu barra qabsoo kana keessatti. Maaliif adaduma qilleensa fuulduratti deemuun jaarran fuulduratti deemu kana qabsoon wal dhabaan durii qabsoon hidhannoo ture amala jijjiirama. Amalootuma qabsoo addunyaa kana jechuudha. Adada jaarran dheeratuun qabsoo hidhannoo irraa gara biratti muuxannoon haaraan dhufa jechuudha. Adada teekinooloojii bal'aatiin muuxannoon haaraan dhufa. Garuu wanni irraa barru qabsoo keessatti waan hedduu warra nu dura dabre jabina irraa barra, tokkummaa irraa barra, gootummaa irraa barra. Warri achi as jiru kun ammoo laaffatuu qaban waan duraan dabre san dagatuu qaban amma dhaloonni tokko tokko yoo hammayyaa namni tokko tokko beektaa gara hammayyaa kanatti yoo kan fudhate waan ifiillee gatuutu gatanii jiraatanii kan fakkeenya Oromoo kana keessatti namoota waa barreessu aadaa seenaa uummata Oromoo kan barreessu hedduun arge. Amma dhaloonni amma jiru kun TikTok maal waan gara garaa fayyadamu. Shoowii xiqqoo argina. Seenaa uummataa gadi fageenyaan barraa'u hedduun argina. Wanni kunniin wanni amma dhufu kun aadaa ta'e akka itti dagattu fa'a. Waan kee akka itti biraa deemtu. Salphisanii waa laaluu tokko meeshaa gaarii shoo waan xiqqoo jala fiiguun takka. Yoo salphistee ilaalte wanni biyyaa wanni seenaa kun waan salphatti ilaalanii miti. Kanneen fa'aa amma jenereeshiniin amma jiru. Hubachuu qaba. Mudannoo keessa jechuun wanni isin mudate hoo kan isin dagachuu hin dandeenye. Waraana keessatti haa ta'u biyyuma keessa gartee haaluma nageenya uumame biyya keessa jedhamu haa ta'u wanni isin dagachuu hin dandeenye wanni isin mudate mudannoo keessaan amma mudannoo qabsoo keessaa kun baay'eedha. Amma fakkeenya mudannoo hedduu irraanfachuu hin dandeenye. Ka hedduu waraana nyaata kufaatii qabsoo Oromoo san akka jabatti fiddee wanni tokko yoo akka galma ati barbaaddu kan geenne taate baay'ee garaas nyaata. Achi keessatti ammoo akka mataa kiyyatti akka mudannootti kun nama fakkeenya uummata aanaa sawweenaa yookaan immoo ijoollee hiriyoottan kiyyaa hawwanii fi obboleeyyan baay'een niqisiifadha namoota niqisiifadha as keessa jira. Yeroo wayyaanee sanitti mana dhudhoksuu turan.
dubartiin Oromoo ijoolleen teen hedduu na dhoksaa turan. Amma asittuyyuu fakkeenya akka fudhattu taate yeroo an asee kana dhufu liiban alii kutaa afur barataa yeroo isa walii dhufne ijoollee akka maadhetti ani ijaare keessa jira. Isuma qofaa yoo soontiin fakkeenya kalii qabdu ijoollee xixiqqoo hedduutu jira gaa Mahammad Jookoo ijoolleen yeroo sanii hedduu ayyaana dhoksaa turan. Yeroo haadha fi abbaan kiyyallee anumaa qabsoo kana keessa jiru yeroo ayyaanee san keessatti lachuu asumatti azaaluma rabbiitiin irra baadiyyaa bakka isaan qubatanitti narraa du'anii awwaaluudhaaf baay'ee achirratti argamuudhaaf chaalenjii guddaan hedduu na qunnamu. Akkasumatti ammoo uummanni Oromoo gindhiiriif magaalaa kana keessatti namni tokko osoo hin hafin lachuutu gaafa akka isaan du'anii gaafa lachuutti dhufa. Gaafa irraa xumura abbaan kiyya du'u san qawwee qabadhee dhufee qabrii abbaa kiyyaa qotaa jiranii qawwee qabadhee achirratti wayyaanee inni eegdee. Akkam awwaalee akkasi dhokachaa jiran yeroo abbaan kiyya du'e san meeshaa isaan agarsiisan qawween harkaa qabu. Qawwee hidhadheen dhufee fuularraa fudhanii yeroo agarsiisan baay'ee natti dhagahame. Maaliif waan inni duraan naan jechaa ture osoo adeemtu Tigireen tun si ajjeesti an akka tibbiitu hin barbaadu osoo inni waan akkana kana naan jechaa ture inni yaadadhaani osoo ati sii wanni gaariin si hin dabarre maal osoo inni jiru na dura dabree isaantu natti dhagahame jechuudha yeroo fuularraa fudhanii agarsiisan gara kan qawween harkaa qabu. Akkasittuu haadha keenya iyyuu awwaala kun danda'e qofaa miti maaliif ijoolleen qeerroo yeroo dhuma sanitti ati maaltu turte madda walaabuutti ta'e naannoo Arsii Ajjee Shaallaa kanatti wanni mudate waan hedduu jira dubbalaadha. Kutaan Oromiyaa kana keessatti bakka hedduu keessatti naannoo Amboo ta'e wanni Oromoo irratti yeroo san mul'atu waan hedduu ulfaata. Mudannoon qabsoo kana keessatti nuti qabnu amma gama Keeniyaa yeroo tokkollee baqadhee Keeniyaa irraa yeroo as deemu guyyaa irratti na qaba. Namni qabni sun nama Oromooti jeneraala Ruutii yaadadha. Nama Wallaggaa. Ante onaag nonaan onaagidha maal fiddaa jedhee. Onaag jechuun? Ati abaa olaanaa hin jedhe. Keeniyaa irraa as dhufa ati abaa olaanaa. Abaa olaanaa onaag jedhee. Maal fiddaa wal. Amma mucaan Oromoo nama sabboonaati jenna achi waraana san keessa jira muyyalee kaampii guddaa san keessa jira. Naqabee si hiinanaan baay'ee. Hindi ciccitii abaa olaanaa jedhe. Ati amma ciccitii mootummaa hojjettuuf kanneen hin taajennaan hin hiinaan jedhe. Anis akkasii kiyya maaliif akka hin barbaaddaree najjeessuu filadha malee wanni tokko dabarsee kan sitti hin jiru. Yoo dhiira taate garuu najjeessuu hin dandeettu. Eegasii booda kootu naan jee halkan algaa digdamii achi keessa namichi achi patroolii isaatiin na fuudhee ati warra eessaati warra baaleeti warra karaa Hussein Buleeti warra baaleeti warra karaa Hussein Buleeti akki gootu an harka biyyaa sin ajjeessu dabarsillee mootummatti sin kennu. Amma gahee si baasuu hin qaba karaa muyyaleetiin galii biyyateetti nagaggeesse. Akka gaafa inni nagaggeesse san hin argine garuu yeroo sanitti namni Oromoo namni jabaan akkasii addu'aa nama oolchuun jiralle biyyaan bakka deegii wayii keessatti waa argita. Namni Oromoo kun bakkuma jirutti maaliif waan kana kaase wal ajjeessuun soontiin du'a wal oolchuu. Osoo filatee bareedu. Amma dhaamsa sadii hawaasaaf kadhamtu barbaada. Tokko qaama biyya bulchuu kana. Qaamni biyya bulchuu kun hawaasaan maal gochuu qaba? Hawaasa akkamitti ifitti dhiyeessuu qaba? Hawaasa isatti diinoome akkamitti fira godhee nama qaama kiyya akkamitti jechuu ni danda'a? Qaama biyya bulchuu dhaamsa tokko. Lammata hawaasni kun jiraata hawaasaa kun hariiroo mootummaa waliin akkamitti godhachuu qaban? Rakkoo dingatatti dhufte qaama biyya bulchuu akkamitti furachuu qaban? Salam. Ini sadaffaan gaara qaawaa istiidiyoo qilleensarra jiru kun akkamitti lafatti gadi bu'ee hawaasa tajaajiluu danda'a. Rakkoo kaati dura na gaafattu mootummaan uummata ofii keessaa bahe uummata ofiitiif hojjechuu dirqamuma qaba. Maaliif rakkoolee bu'uuraan jechuun akka daandii ta'e gaafa jennu gaafa mootummaa jennu mootummaan kun isteeppii qaba seera poolitikaa keessatti. Fakkeenyaaf waan aanaan godhuu hin dandeenye kan humna ofiitiif godhuu hin dandeenye fakkeenyaaf humna aanaa gaafa jennu aanaan yoo gaafatee baajata Oromiyaa irraa fudhatee yookaan immoo federaalaa irraa fudhate malee daandii dildila guddaa tokko suphuudhaaf gahee ittiin qabu ture hin dandeenyu. Maaliif warri aanaa keessa jiru kun bu'uuraalee misoomaa kan uummanni hin qabne daandii ta'ee mana barumsaa ta'ee bishaan dhugaatii ta'ee hanqinna jiru kan humna ofiitii dadhabu akka gabaasatti xumuratee qaama isaanillee qaama humna isaanirra qaban kan isaan bulchuu jira waan ta'eef qaama sanitti dabarsuu dirqama qaba rakkoo uummanni isaa keessa jiru jechuudha. Uummanni illee ammoo itti kaleennan rakkoo ofii itti qabu bulchuma nama aanaa bulchu warra aanaa jiru ta'es warra godina jiru ta'es uummanni tokkoo fi mootummaa
walitti kareen rakkina jirullee walii ibsaa hanqina karaa bu'uuraalee misoomallee jiru waliin fudhachaa wal beeksisaa waliin deemuu qaba. Maaliif addaan fagaatuu qabu? Mootummaa jechuun daandiin hundumaayyuu isaanirra dhufti. Barnoota dabalatee isaanirra dhufti. Fedhiin uummanni kun barbaadu hedduun mootummaa jiddu galeessa godhatee gaafa kana waan sana argachuudhaaf itti kalaayee mootummaa muuxannoo jiru. Rakkina jiru kakkaatu hanqinnatti qabu. Mootummatti kalaayee mootummaa gaafachuu. Mootummaallee rakkina uummanni qabu san dhagee gurra kennee fi deebiitti kennu. Qaamni deebiin sun barbaachisu akka deebiitti kennu gochuu. Maaliif fakkeenya amma maaltu mul'atu seeta? Amma rakkinni uummataa tokko ati gabbaatee akka dubbattu taate ulaagaa ittiin dubbattu qabaachuu qabda. Maaliif bara waan kana rakkinatu as jira bu'uuraalee misoomaa yookaan uummanni tokko maal seeta uummanni tokko bu'uuraalee misoomaa karaa dhabeeniin gaafataa inni gaafatamuu mootummaadha. Dirqama mootummaa biyya bulchuu gaafataa mootummaan biyya bulchu sun rakkinni uummataatiif gurra kennuu qabu. Gaafiin uummataa rakkoo miti. Uummanni akka rakkoo irraa sirraa ufaa gaafata. Gaafii sana immoo waan biraa amaloota poolitikaatti maktee bulchiinsa kiyyarratti dhiibbaa fidan jee namoonni tokko tokko amma fakkeenya biizii ta'uufaa danda'a. Maaliif uummanni sun kan inni gaafatu gaafii mirgaati. Gaafii mirgaa kan inni gaafatu sana ati gurra kennuufiin dirqama jeetii yaada. Kana malallee wanni amma yeroo ammaa kan arginu kan uummanni Oromoo wal arrabsuu, wal diinuunfatuu, amaloota kaleessan arginu tokko argina uummata Oromoo kana biratti. Amaloota kanneen aadaan Oromoo illee hin qabu, seenaan Oromoo illee hin hayyamu, amaloota kanneen uummanni Oromoo ofirraa dhiisuu qaba. Maaliif amma gabbeena Oromoo tokko miidiyaa kanarratti kan dubartii arrabsu argita. Dubartii jechuun intalli Oromoo takka wama sadii sii taate. Takka haadha teeti, bileettii teeti, haadha mana keetiiti. Wama sadii kana sii taate. Mee ati gaafa gabbaatee intala takka safee waan safuunarraa diqqeessitee arrabsitu haadhuma ta'eeti yookaan obboleettii ta'e arrabsite jechuudha. Kana beekuu qaba. Hedduu seenaa wallaaluutu gabbee namni biyyaa kanarratti wal arrabsaa uummanni Oromoo kan walitti taru taate aadaa itti rakkina jiru furatuun bal'aa qabaa sirna gadaa jira jaarsa jira beekaa tokko ilaalee fura. Maaliif gandummaa tana namni fira dhiisuu qaba. Wanni gandummaa tun bara akka hojii manaa godhatee namni uummanni tokko gizee laafu kennuu waan akkasiisan. Maaliif fakkeenya liidarri biyya bulchaa jiru tokko gaafa laaffatee hojimaata mootummaa sana karaa sirriitii yoo gaggeessuu dadhabe deebi'eeti waan gosaa tana fa'aa waan lallaaqee teessotti waan dadhabinna fi tana waan kabar godhatuuf waa fide jechuudha. Namni tokko hayyuu siyaasaa tahee nama dhuunfumaayyuu nama jabaa tahee ati gaafa ati laaftu gaafni ati waan gandaa gad deebitee uummata sabaan addaan qooduu yookaan immoo gosaan addaan qooduu naannoon addaan qooduu jabinnaa miti wanni sun gaafa laafu namni gaafni inni waan akkasiisan fayyadamu. Kanaafuu kana uummanni keenya akka hanqinnatti ilaalee sirreeffatuu qaba. Ammas wanti tokko tokko kan jiru namni yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan kun bal'atee rakkina uummataa kana namni gadi bahee sooshaal miidiyaa fi qabu irratti gadi bahee kan ibsu garta. Wanni sun rakkoo miti. Gaafa waa ibsitu karaa seera qabeessati. Wanni sun akka inni dhageeffii godhatu yookaan akka inni furamuuf gaafa gootu namuma biyya san bulchu liidara bulchu san gaafatte bulchuma san rakkina bu'uuraalee misoomaa uummanni tokko rakkina akkanaa kana qabaa rakkina kana waan hundateeti dandeettu ka'ii furii. Kan dandeenye yoo taate gabaasa qindeessii qaama sigararraa kan waan kana furuu danda'u gaafa jettee dhiyeessuu fi qabda. Yoo ammoo kan inni dhiyeessin taate eegas gabbaastee miidiyaalee irratti ibsuu dandeenya. Osoo kana gaafii kana hin goonellee namni gaduma bahee miidiyaa irratti waa rakkina uummataa himuu danda'a. Rakkina uummataa himuun rakkoo miti. Akka rakkootti laalanii nama sana damsuu yookaan ammoo maqaa biraa itti moggaasuu miti. Afaan siyaasaa godhanii maqaa biraa itti moggaasuutu mul'ata. Kan namni sun uummata kaayyuu hin goone qaama kamirraa fuula laba sababa inni rakkina uummataa san gabbee dubbate waan biratti maksanii yeroo itti adamsantu jira. Kunis dhaabbatuu qaba mootummaan nama isa qeequ qabaachuu qaba. Maaliif namni nama isa qeequ hin qabne if hin galtu jechuudha. Fakkeenyaa nama surree kaayadhee deemu kana yoo duubannatti taksaa namni yoo duubannatti baqaatti situ naa hin. Yoo ati aboo jaalboonsa surree kun sitti baqaa qabaa sirreeffadhu naa hin. Sirreeffadha hanqina siyaasan jechuudha. Yoo nama waa sii himuu qabaatiin hanqina kan kee osumaan sirreeffanne qabritti waliin galta. Waan sitti deemuyyuu hin gartu. Rakkina sitti dhufaa jirullee hin gartu. Hawaasa keessa jirullee hin gartu. Osoo hin argine kufaatii irra seente jechuudha. Maaliif namni waa boloogarri waa barreessu namni waa sii himu namni si qeequ dirqama jiraachuu qaba. Waraasuma mootummaan akka ati sirraa si godha. Akka ati if ilaaltu si godha. Yoo an if ilaalin yoo an hanqina qabu sirreeffatiin namni naqee qofin jiraa yoo beektu yeroo hedduu hanqinatti hin seentu. Hanqina kee sirreeffattee deemta jechuudha. Maaliif namni hanqina sii himu yoo hin jiraatin ammoo osoo ati daandii
irra hin jiraabseetu kufaatti seenta. Kanaafuu nama akka boloo garatti waa barreessuu fi namni mootummaa jidduu namni walii hubachuu qabu, walii dhufuu qabu, wal diinomsuu qabu, wal ari'uu qabu, wal hidhuu qabu. Namni walii siiqee keessattuu akka sabaatti wal mari'atuu qaba, wal dhaga'uu qaba. Yoo kan waliin dhageenye taate kufaatiin dhufu bal'aa ta'uu danda'a. Akka sabaatti, akka saba Oromootti namni tokkoomee wal dhaga'uu qaba, wal dhageeffachuu qaba, wal diinomsuu qabu. Yeroo namni itti wal diinomsee, wal arrabsee, haadha abbaa wal arrabsee, zarii wal arrabsuutu jira. Kun hin ta'u seenaallee irratti dhoorga waan tahamuu qabu. Amma fakkeenya yoo ka fudhannu taate ilmaan Oromoo lamaan ilmaan Oromoo Booranaaf Bareentoo keessa Bareentoo gara bahaa kana jira. Gara bahaa kana namni jiru Arsii Xumuugaa, Arsii kana ilma Xumuugaa Bareentoo, ilmaan Morowwaa Bareentoo, ilmaan Humbannaa Bareentoo, ilmaan Qaldoo Bareentoo, ilmaan Karrayyuu Bareentoo. Shanuma kana jira. Namni shanan kun ilmaanuma abbaa tokkooti. Bareentoo irraa dhalate. Mee garam wal oofa, garam naannoodhaan wal qooda, garam kutaadhaan wal qooda. Obboleeyyan keenya namni fakkeenya akka Arsiitti yookaan immoo akka Baaleetti obboleeyyan keenya namni nuti qabnu Harargee ma jira. Ituun as hin jiru Harargee jira obboleessi keenya nu waliin dhalate. Humbanna as hin jiru Hunnoo Anniyyaa Qumbii jira nu waliin dhalate obboleessa keenya. Qaldoo Hunnoo akkas bahaa jira. Harargee keessa nu waliin dhalate. Karrayyuun kun akkasitti Fantaallee jira nama nu waliin dhalate. Obboleessummaan nu qabnu iyyuu akka gosatti nu qabnu akka nama nu dhaalutti ka jiru ilmaan Oromoo keessaa namni jiru shanuma Bareentoo nama waliin dhalanne kana. Ilmaanuma abbaa tokkoo ganda gootee miidiyaa kanarraa namni wacaa oolu kun waan qinni barnootatii fi fayyaa wayii mataa kanatti jiraatte malee waan jiru hin qabu. Namni obboleessa fi gadi bahee gandaan qoodeen arrabsu kanallee akka hanqinnatti ilaala. Uummanni Oromoo furatuu qabaa, wal dhageeffatuu qabaa, dubbii gandummaa kana ofirraa dhiisuu qaba jechuun yaada. Dhaamsa tokko kaafee gaara qawaa istiidiyoo qilleensarra jiru kana maal ta'uu qaba? Maal gorsitu? Hawaasa tokko akka tajaajilu. Gaara qawaa istiidiyoo dhugumatti Maammanuu obboleessi keenya gaara qawaa istiidiyoo galatoomuu ja'anii maaliif uummanni Oromoo bal'aan kaabaa kibba jirtu miidiyaan diqqaan qabu. Namni miidiyaa jechuun daawwitii sabni tokko keessatti ilaalu ka aadaa fi ittiin ibsatan, ka seenaa fi ittiin ibsatan, kan ammoo rakkinallee ittiin furatan, ka waan gaariillee ittiin ibsatan, ka seenaa faaya waan hundaayyuu waan qabeenya qabdu riisoorsi lafti tun qabdu qabeenya biyyi tun qabdu ittiin ati beeksifatu. Miidiyaan faaya daawwitiidha. Waan ta'eef diqqaa guddaan qabu uummanni Oromoo kan kaabaa kibba jirtan miidiyaa kana jabeessaa ijoolleen teenya cinaa dhaabbadhaa hanqinni inni qabullee bira dhaabbadhaa laayif sheer godhaa fi koominti godhaa fi namni miidiyaa tokko irratti yeroo waa godhu akka namni waa dhageeffatuuf uummanni fi irraa waa baratuuf akka jajjabaatuuf waan tokko godhaa. Jajjabeessaa miidiyaan kun miidiyaa keessanii itti hirmaadhaa waan qabdanii cinaa dhaabbadhaan isin jaa ulfaadha galatooma. Galatooma. Galatooma ulfaadha.